دوا بيا هيوتا هادم بنوتا تنورموتا جايا همسو تنولي سوتا تنفنكو فيديو كنت سجالتا دري دوا أكم جرتان إلمان دري إلمان بياتا وتتخني فيا خسني عرف فيديو هارياتي ولتي من جرا ونتي أسونس واحد ردواتي ديوتنا ممبتشي ويا دكتور أبي أحمد برلمان رتاسوني كودين تكشو أمة الصومالية برتي كومي خاصي سورة واحد ردواتي أمني الصومالية سمبودا غافي مقارنة تران غافي سانتي غافتسون أكاد أنتي غافتسون يسري تو باتلي غافي مرجع كبر أبي أحمدis isaaniif gaabii deebisuu dirqama qaba jechuudha. Akkaataa isaan gaafiitti gaafatan yoo sirrii ta'uu baates maaliif namni tokko gisee gaafii gaafatu karaa haqaatiin osoo sababa biraa maqaan dureessin osoo sababa biraa hin xiqqeessin gaafii gaafachuu qaba jechuudha. Sababoota deebisaa isaa nama dhimma salaalatu dhimmi gaaffiin sun salaalatu deebisuu qabaaf hanga hangoora jirutti akkaataa garuu faarsee bultoonni ummata Oromootii fi ummata Somaalee adabii walitti godhuuf itti mokoran hedduu na ajaa'ibsiise. Maaliif ummanni Somaalee nuti yoomillee adabii nuuf ta'ee hin beeku adabiillee keenyaa miti wajji jiraanna rabbii wal cina nu uume wajji guddannee ilma wajji guddifatan wal fuudhan wal keessa jiraatan Oromoon Somaaliyaa keessa jiraatti Somaaleenis nu keessa jiraatan wal keessa jiraanna. Maaliif yoo boru nagaya ta'anillee warra boru wajji daldalatu wajji nakkatatu wajji jiraachuuf ta'u rabbiitu wal biratti nu uume. Kanaafuu filannoo nuti qabnu qofa filannoo haqaa sirna haqaa bakka sunitti namayyuu haqasaa akka argatuuf Somaaleenis haqasaa akka argatuu fi Oromoonis haqa isii akka argatu aba karaa sirrii ta'een jechuu sirna haqaa keessatti. Maaliif yeroo tanatti Dr. Abiy Ahmed dhimma kana kaase waggaa 7 qabaachuu ture bar. Waggaa 7 kana keessatti gaafuma inni dhuferraayii dubbiin kun kaa turte bar Somaalee dira dhabaatti illee tobaatti dangaalee Somaalee fi Oromiyaa jidduutti nama meeqaa buqqee bar. Gaafu sababa sunitti waraab diilee dhaqee fidee Finfinneetti hidhee ture bar. Yoo akkas ta'e maaliif mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee waggaa 7 kana keessatti dhimma kana maaliif hin furree hojii ta'anii isaanii guyyaa takka hojii ta'ee hojii haasoo dhageessanii hin dhageenye jechuudha. Uummanni kun wanni isaan barbaadan akka sa'aan tun sa'aa biyyattii wal waraansa keessa jirtu jechuudha. Amma naannoo Tigraayitti eegalee jira hareera Eeltiraanis senti Amaara keessa jira Oromiyaa keessa jirtu jechuudha. Amma karaa Harargeetiinis akka nagaya hin dhufne fedhan. Maaliif sa'aa tana waa'ee kanaa kaasaa waggaa 7 qabaachuu ture waggaa 7 kana keessatti maaliif karaa haqaatii fi sirrii fi ummata lamaanuu wal bira fidee wajjaasanii manguddootaas naannoo mootummaa naannoo Oromootis mootummaa naannoo Somaaleetis wal bira fidee maaliif hojiin hin haasofsine maaliif wal akkaataa waan kanarratti akkaataatti isaan wal ta'an maaliif hin goone. Uummanni kun sirni haqaa akka dhufu hin fedhan. Abiy Ahmed sirni haqaa akka dhufu hin fedhu. Gisee namni gamanaayis rabshaa godhee inni tanaa jittu uummataa fi uummata walitti diree inni tanaa fi tana jittu aangoo isaa dheereffachuu fedha. Faarsee bultoonnis gabbaaniitii Somaalee arrabsan. Eenyutu nuuf arrabsaa jeen? Uummanni sun waan fedhan mootummaa naannoo Itoophiyaa gaafachuu qaban danda'an waan fedhan. Mootummaan naannoo Itoophiyaattis karaa haqaatiin karaa sirriitiin deebisuu qabaaf dirqama isaati. Akkuma uummanni Oromoo gaafii gaafachuu danda'utti. Ni yaadattan waggoota
torban kana keessatti yeroo hedduu daangaa Somaaliitii fi daangaa Oromoo irratti akkasumas Dirreedawaa keessatti wanni akkanaa kun yeroo hedduu uumamuu jira. Lubbuu namaatti itti badee nama meeqatu itti hidhame. Mee Khadiir Juwaar waan kanarratti gabbahee maal dubbate? Mootummaan naannoo Oromiyaa waan kanarratti gabbahee maal dubbate? Eenyumee wanni kun sirrii mootummaan naannoo Somaalee gabbahee maal dubbate? Khabiisuun bulchuu bar Oromiyaa bulchu mootummaa naannoo Oromiyaati. Somaalee bulchu mootummaa naannoo Somaaleeti. Lamaanuu wajji dalaguu jiran. Adam Faaraa Somaalee Abiy Ahmedii warra Oromoodha. Isaan lamaa wajji dalaguu jiran. Maaliif uummanni kun isaan wal bira jiranii wal tahanii waan akkanaa kana hin finne? Maaliif uummata jidduu kaayan? Maaliif uummata waliin fixan? Maaliif godhe waan akkanaa? Kana wanni nuti gaafachuu qabnu ammaan tana. Gaaffii keenyaa fi xiyyeeffannaa keenya mootummaa kana ta'uu qaba. Mootummaan kun sirna haqaan fudhu biyya waliin diigee mee uummanni halee tana dhiyoo tana ammatti waggoota torban kana keessa naannoo daangaa naannoo Somaalee irraa buqqa'ee eessa jiran irraa? Tokko tokko magaalaa keessatti jiru saddeebi'ee hedduun isaanii garuu magaalaa Dirreedawaa uummatana kana keessa barandaa gubbaa lafuu jiran, karaa gubbaa buluu jiran, daa'imaa wajjin, ijoollee wajjin, tagaraa qabdu, ilmoo amma lamaa fi amma sadii wajjin. Mee uummata sun bakka isaanitti naannoo isaanitti mana isaanitti qe'ee isaanitti deebisuuf maaltu hojjetame? Uummata kanaatu dhufee arraan tana saba guddaa Rabbii wal biratti nu uume wajjin adawii nu godhuuf arra Somaalee obboleeyyan keenya wajjin. Nuti fi Somaaleen obboleeyyan ta'uu dandeenya, obboleeyyan ta'uu dhabuu dandeenya. Garuu dirqama wajji jiraachuu qabna jechuudha. Rabbiitu wal bira nu uume. Wajjin akka danna wajji jiraanna ammallee itti wal wajjumina gadi jira bara. Ammallee wajjumina jiraachuu jira bara. Awurooppaa sana keessatti akkaataa uummanni Awurooppaa kun itti wal fixee waraana addunyaa lammataa irratti namni takka hin taaneewu. Garuu arraan tana wanni isaaniif galee tokko akka dhabamsiisuu hin dandeenye. Gaafa takka humnaan deemee akka nageenyi bu'uu hin dandeenye isaaniif gale. Arraan tana biyya isaanii nagee godhanii hakalee akkasii wal fixu ture nama miliyoonaan walirraa fixu turan arraan tana nagee hojii jiraachuu jiran. Arra nutii fi Somaalee walallee waan takka seene baruu hojii jiraachuun keenya hin oolu uggumee qabu walallee bara. Mootummaan naannoo Somaaliis malummaatu naannoo Itoophiyaa bara wal waraanee jira bara. Kanaafuu uummata baruu deebisanii hojii jiraatan jechaaf faarsee bultoonni dhageeffatanii saba guddaa Somaalee sun diina keenya hin godhina. Nuti diina hin qabnu. Diinni keenya uummata nu bulchu. Mootummaa naannoo Itoophiyaa suni. Isa kabaankis taankis harkaa qabu. Kan murteessuu danda'us kana nama hunda wal fidee nagee buusuu danda'us mootummaa naannoo Itoophiyaati. Mee footoo tana ilaala. Khadiir Juwaar bira ijoolleen TikTok irratti hundeetti. Ijoolluma bara gabbaatee Dirreedawaan ta'u Oromooti, Dirreedawaan maarree, Dirreedawaan ta'u Oromooti. Haye ta Somaaleeti ta'u Oromooti yaani Somaaleen isa ji'iiti. Tun ta'u Oromooti. Haye mee warri lamaan mootummaa naannoo Oromootii fi mootummaa naannoo Somaalee maaliif isaanii waan kana wajjin furre? Waan isaan hin barbaanneef waan uummata miskiina wajji daldalatuuf wajji jiraatu kana waliin fixuu fedhaniif. Seenaa jira, warra baratee jira, warra nuun deemu jira, isaaniitu taa'ee wajji wal maratee seenaa sun laalanii haqa Somaaliitis haqa Oromootis kaa'uu qaban isaani. Kanaafuu diinni keenya nuti mootummaa naannoo Itoophiyaati malee uummata kanaa miti. Mee gaafiin an faarsee bultoota kanaaf qabu maaliif waa'ee lola Abiyyi uummata Oromoo irra bane kana maaliif irraa hin haasawin? Mee maaliif irraa hin haasawin? Sheekootiin dheengadda walitti haraarsite. Oromoo fi Somaalee maalirratti wal tahan? Akkamirra wal tahan? Maalirra walii galaniiti nagaya sun fidan?
Mee maalirratti wal ta'an eenyu beeka namta kan hin beeku. Warri kalee manguddoo fi abbaa gadaa fi ogaas walitti araarse sun. Uummanni sun Diradawaan Somaalii jaanii wasanii fi Somaaliin cal jettee maalirratti wal ta'an naaf galuu dadhabee bara. Isaanii dheengadda achi dhaqee walitti araarsee bara abbaa gadaa fi sheekootiin dhaqaniiti walitti araarsanii bara. Ijoollee Diradawaa tana. Innaa uummanni ijoollee Diradawaa taphachuu jiru akka jiraate tokko mootummaa naannoo Itoophiyaati. Khadirii sanumaaf dalagaa isaanii halammadaa sheekootii teenya fi abbaa gadaa keenya abbaa gadoota maal jaanii kana. Usuu uummanni Oromoo rakkoo keessa jiru ijoolleen Diradawaa aboo bar rabbii kasnifamanatti ijoolleen Diradawaa bar akkaataa siyaanti jiran sila agartan. Mee deemaa cattaraa kana keessa ilaala mee karaa keessa ilaala ijoollee waan gootu dhabdee karaa deemtu wallaalte jiruutti hadhooyte akka waan ta'an dhaban faarsee bultoonni kun asii fi footoo fi minaamin nu godhan. Uummanni kalee daangaraa buqqee bara magaalaa Diradawaa tana keessa bakka hunda ciisaa bara. Achii tumamaa ariyaa. Laalamee mana rabbii masgida guddaa sun jala ijoollee xixiqqoo daa'ima amata lamaatti seenee rafa. Ollaqanii raffisan. Mana rabbiitii bara. Mee uummata akkanaa kana uummanni keenya haala waa hedduu jira waan fattashuu qabnu waan gaaffii gaafachuu qabnu waan Diradawaa deebisuu Diradawaa fuunee Diradawaa godhuu qabna. Diradawaa kanaan barbaannu Diradawaa tanaa miti Diradawaa ijoolleen Diradawaa gaaffii gaafachuu danda'u qabdi wal mireechuu qabdi ijoolleen Diradawaa. Kana garuu ni sirreessina waan hunda takka takka fattashna. Garuu ammaaf yeroo ammaatiif mootummaa kana dhageessanii ijoollee faarsu bultoota asirraa waa jettuu fi uummata Somaalota keessaa maallaqa kafalanii fi nam 5 fi 6 tattanii rabshaa waan hin taane hin godhina. Ijoollee aayilii qabdu hedduun agaruu jira. Miidiyaa kana gubbaas karaa haqaatiin namni maqaa Oromoo xureesse seeratti hadhaatu. Keenyas akka maqaa Somaalee hin xureessine. Ka xureesse seeratti hadhaatu. Gaafa sirni haqaa dhufee wanni haqaa dhufe jechuudha. Maaliif Jawaar faan wanni gurguddoon faan hayyoonni keenya gabaanii maaliif hin arrabsin? Dainoo ni beekan ga'a. Innaa nama bilchaate ta'uu qabdan akkaataa watti gaafattan beekuu qabdan. Khadirii Jawaar hiis akka ashaangullittiti. Abiyyiitu fuudhee achi gubbaa kaaya akka achi bakka sun gubbaa kaaya jechuudha. Waan takka godhuu hin danda'u Diradawaa keessatti dhaqeetuma footoo koo malee deemii biqiltuu dhaabee footoo kee jaan biqiltuu dhaabee footoo kaa. Deemiti miskiina kana mana ijaariif jaan deemee miskiina ijaaraaf. Wanni biraa wanni inni godhu hin jiru. Viidiyoo fi footoo TikTok ni ishee godhu jira. Innaa haalli ijoolleen Diradawaatti jirtu nuti waliin beekna ijoolleen Diradawaa wal beekna keessaa wal jaaruu qabna eega wal jaarree booda waa hundaa'u takka takkatti sirreessina. Kanaafuu nuti diinni keenya Somaalee miti diinni keenya saba biraatii miti diinni keenya mootummaa kana sirna kana firraa hojjisuu qabna. Sirna biyya nagaya dhabsiisee ekonomii biyya ajjeesee uummanni jiruu dadhabee akkaataatti jiratu ilaali mallinni Itoophiyaa du'ee kufaa ta'ee namni har'a miiliyoona takka baankii isaa qabate miiliyoona takka maata kan godhuuf. Hai amatuma kudhan kana keessatti amatuma torba kana 8 kana keessatti waan meeqatu jira maka ammas wanni kun qotoo jiru maqaa Oromooti faarsii bultoonni kun maal jaan akka mootummaa Oromoo jaanii nuuf himan Khadirii Jawaar faan no waan akkanatti duu qabdan waan akkanaatu biyya keenya balleessaa. Hai Diradawaan bara biyya Ali Birraa biyya hayyoonni meeqa bara itti qaroomanii keessa dhalatanii keessa guddatanii bara. Annaa Diradawaa magaalaa guddittii Harargeeti Diradawaan. Kana akka godhuu dandeessa garuu aayilii fi hayyuu kee dhageeffattee wal jaartee karaa siistamaatiin siistama bareedaan ashanafu qabda malee waan iyyiteef waan arrabsiteef waa takka hin fettu.
sagalee tanaafuu karaa nagayaatiin sababa biraatti osoo maqaan tureessiin laallee wal mireennee akkamitti gaaffii gaafachuu dandeenya akkamitti eenyu akka gaaffii nu gaafatu eenyu akka deebisaa nu deebisu adda baafnee dhimma kana nutuu yoom wal jaarre ijoollummaan dura daawwatu yoom mee takka taane mee yoom uummata keenya hojii wal mirannee mee ta'a Awurooppaa jirtu fi biyya keessa jirtu mee ijoollummaan harargeetu mees jirtan yoom teessanii wal mari'attan sila harargee magaalaan guddittiin harargee tame mee eessa tanaa barkaaf gaafachuu qabnu barnuti eenyu mee harargee bakka bu'ee eenyu be harargee bakka bu'ee paarlaamaa keessa nu taa'ee gaaffii nu gaafatu namni takka hin beekne innaa tanaafuu obboleen keenya ijoolleen dirree wal mari'achuu qabna diinni keenya sirna kanaan jaa nageenyaa tura waa'ee dirree dhawaatiif waa'ee harargee bal'inaan viidiyoo biraatti walitti deebina mee nageenyaa tura.